teessee daa'imman guddistee adaraa kee of eeggannoo cimaa godhe. Egaa viidiyoo kana akkuma argitan namni kamiyyuu biyya ormaatitti yookaan immoo rakkoon narra ga'a, rakkoon ofirraan ga'a jedhee namni biyyaa ba'u hin jiran natti fakkaatu. Namni kamiyyuu jiruu injifachuuf, kaleessa ofii boruutti jijjiiruuf, nama ta'uuf, eenyummaa ofii eenyummaa nama biraa gochuuf kan biyyaa ba'u jechuudha. Haa ta'uutii garuu chaalenjiin biyya Arabaa akka Itoophiyaatti ta'anii yaadanii biyyaa baasanii miti. Egaa shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kooti. Egaa warroonni mana keenya haaraa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa akkuma viidiyoo argitan chaalenjiin biyya Arabaa keessa jiru chaalenjii gurguddaadha. Dhugaan isinitti himaa jechuudha. Mee ana mudannoo ofii kiyya na mudachaa ba'erraan isinii dubbadha. Waa'ee mana daa'immanii, waa'ee mana ijoollee, warroonni mana ijoollee jirtan halkan hirribni hin jiru, guyyaa boqonnaan hin jiru. Madaamiin ofisheetii raftee daa'imman eegaa jetti. Guyyaa rafte galgala rafte, guyyaa rafte hin rafne. Garuu madaamiin saa 24 rafti. Saatii barbaadde rafti yoo feete baate deemti. Daa'ima isaanii faana kan cinqatee fudhatu nu sarraatenyoota jechuudha. Nu hojjettoota bashqaaradha jechuudha. Anis waleen teessan bashqaaraan turee bashqaarinnati irraan Itoophiyaatti gale. Bashqaaraa ta'uun immoo cubbuu hin qabu. Kan cubbuu qabu biyya Arabaa deemtee gadadoo meeqa dabarsitee waa meeqa rakkoo meeqa keessa darbitee hojjettee kiyya haa xiqqaatu haa guddattu qirtsii biyya Arabaa kiyya kan jettu tokko osoo hin qabatin gaafa biyyatti deebiteedhaati namummaan kee kan badu. Egaa asumarraa yoo isin deebi'e ani jechuudha mana ijoollee 5 jirtu jechuudha kan hojjedhu. Ijoollee 5 keessaa inni hangafaa waggaa 20, inni itti aanu waggaa 16, sadaffichi garuu waggaa 12, inni arfaffittiin waggaa 6, inni quxisuun garuu reefu ji'aa tokko ture. Kanaan ani guddise ijoollee kana hunda. Egaa ergan guyyaa san mana sanitti galeeti guyyaa takkitti madaamin jechuudha ol jetteetu ijoolleen tiyya maal nyaatti, maal dhugdi, nyaatanii dhuganii beela'anii jettee garagaltee ilaaltu. Ani mana sanitti kan gale ijoollee 5 anarratti gatte. Ofishiitu anarratti gatte. Uffata ishii kan jala deemee miicu'ana. Waa hundumaa kan godhu'ana. Nyaata kan qopheechu'ana. Ijoollee kan eegu'ana. Akkasumas immoo abbaa manaallee arabdoota hin beektu. Abbaa manaa isaaniitiifis abbaa manaa keenyaaf nyaata goona hin jedhanii dhimma isaaniitiif siriidha warroota abbaa dhiirotaa santu yoo barbaadan manattis gaaf tokko tokko qursii hojjetanii yoo barbaadan immoo alatti affeeru malee arabdoonni dhirsoota isaaniitiif iddoo hin qaban sarraateenyumatu iddoo qabaafi jechuudha. So asumarraa yoo isin hin jedhu kan baay'inaan na rakkisu ijoollee 3 osoo hin taane kan waggaa 12 olii osoo hin taane kan waggaa 6 gadii hanga waggaa 1 sun baay'ee na rakkisu. Daa'imti ji'a 1 sun jalqaba hanga waggaa 1 fi ji'a 5 guutuu na rakkisne. Hanga keessattuu ji'a 8 guutuu na rakkisne. Gaafa daaddee deemuu eegalu gaafa mooyyuu wanni motora isaanii kan daa'imti ittiin taphattu san keessa godhanii mana san keessa deemuu eegalu daa'imni kun baay'ee na rakkise jechuudha. Mudannoo guyyaa jalqabaati. Ani irra guddinaan fooqidhaa gadi hin buusinii qorri ijoollee toona jala rukutaa jetti madaamiin jechuudha. Inna kushiinaan immoo jala jira fooqii gubbaa hin jiru. Akka carraa ta'ee bishaan anuu isus daka jira oliif fidanneen. Daa'imti kun xuunxoo fixatee boo'e. Ani nan hojjedhaaf jedheen bishaan waa dhabe. Achumarraan ijoollee 3 an waggaa 12 gadi 8tu kifilii keessa jira. Karra kana gad deebisee cufeen televiziyoonii kana laalaa na eegaa. Hangasitti immoo ani immoo dafeen bishaan ho'isee dhufa jedhee tanan kushiinaa gadi bu'e. Haa ta'utii garuu isaan maal godhanii yeroon ani achii ba'u balbala banan daa'ima kana jala. Yeroo balbala bananitti daa'imti kun saayikilii ittiin deemee taphatu kan daa'immanii hin beektu gaafa ji'a 6 guuteeraan achi keessa gadi godhu daa'imtu yoo warraa xafumaaf deema wannichi jechuudha. Isaan taphata daa'imti kun. Inni edaa kana ni ba'ee ijoolleen karra inni boonyan karra jalaa bananii na duuba dhufe. Haati mana hin jirtu.
kana keessaa waas hin garramu. Fooqii sadaffaa odoo ta'e daamichi du'e. Garuu guyyaan dabarsee namaan kennu. Ani aannan daffisee yoon akkana garagaru daa'imti na duuba dhufee anarraan jechuudha. Fooqii sanirraa saayikilii isa wajjin gadi kufe jechuudha. Yeroo kana ani rifaatuu guddaa keessa darbee hollachuu keessa darbeen fiigeetuman yaa Gabreelii dabarsitee kanaan kennin jedheen daa'ima kana harka jala qabadhe. An daa'imti konkolaachatuma saayikilii keessa yoo akkanatti mataadhaan gadi garagartu harka kiyyarratti gadi garagaree jechuudha. Inna Waaqayyoon akkanattis nama baasa. Inni itti aanu immoo guyyaa lammaffaati. Mudannoo guyyaa lammaffaati. Bara 2014 barichisaa jechuudha. Yeroo kana guyyaan immoo sanee 12. Sanee 12 ijoolleen kiristaanaa hin beektu Mikaa'elli kan hoggaati. Inna ani mooyyuu nyaata hojjedhe. Maatii guutuun mana barumsaatii dhufanii nyaata isaanii nyaachisee hundi isaaniitu nyaatanii ijoolleen lamaan tun abadana na biraa hin deemtu. Abadana na biraa hin deemtu jechuudha. Inna warri gurguddoon nyaatanii dhuganii namittiinis kuuwwanis asaarri dohorii gahe jechuun salaanni jechuudha. Salaanni asarii gahe kan sa'aatii 12. Yeroo kana salaanna jedhanii hundi isaaniitu erga nyaatanii kaanii erga mana barumsaatii dhufanii hin beektu arabdoonni nyaatanii dhuganinnaan baay'inaan immoo salaatanii kaanii gara kutaa hirriba isaanii seenanii rafuu jechuudha. Isheen tun illee immoo ijoolleen warroonni gurguddaan hundumtuu ol guuranii fooqitti ol galanii. Ijoolleen lamaan tun na bira taphatti. Anis kushiina qulqulleessee xumuree ka iddoo isaan nyaata san xaragee tolchu malee ol ba'uu hin danda'u. Isaanis na birumatti yeroo taphatan kana anis immoo dalagaa koo itti fufeetanan dalagadhee xumure. Ergan dalagaa xumure immoo isheen jabdittiinis motor saayikilii qabdi. Xiqqichi kunis amma lukaan deemuu jammareera. Waggaa tokko guute, waggaa 2 guuteera. Lukaanis hin deema. Jarri lachuu immoo motor saayikilii qabu jechuudha. Jalatti na wajjin taphatu an ol baanan immoo dirqama motor saayikilii san ol baasuuf hin qaba jechuudha. Yeroo kananii kan jara lachuutu baadhee tanan fooq irra baasee tanan kan gurbattii xiqqishoon waggaa 2 kan achi dabarsee kenna. Micayyoon lakkanuma akka yaabbatatti na harkaa buuttee na duubarra gortee echatti yaabbatti darajaa gubbaarra gootetti saayikilii kanarra kurti. Saayikiliin kun duuban deebi'een maal ta'e darajaarran garagareen jechuudha. Laala darajaarra yeroo garagaru anuun agarra. Kakak yeroo jedhu oonuuf duuba garagaru darajaarra kun akka fiilmii hindii yeroo darajaarra ol kuffisasan haala saniin kufaa jirti jechuudha. Yeroo kanatti omaan dubbanne akkanatti gurra koo qabadhee yaa Waaqayyo dhugumaa yoo na jaalatte dabarsitee nan kennin kaan jedhe. Jedhee tanan iyyeen har'a yaa abbaa koo Mikaa'el dabarsitee adaraa keenan kennin jedhee tanan jedhee jechuudha. Inna guyyaa sanillee Waaqayyo dabarsee nan kennine garuu yeroo kana gizeen iyyuu jarri hundumtu kutaa isaaniirraa keechaa gadi yaa'an. Yeroo gadi yaa'an kanatti micayyoon hin galabbatamarti waan an darbe itti fakkaate hundumtuu anatti nyaara kan guuran jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha ani waan jedhu waan dubbadhu wallaalee boo'uu fi iyyuu malee of hin beeku. Achi micayyoon fooqirraa daka buute lafatti buute osoo waan tokko hin ta'in achi ol kaatee kolfite jechuudha. Kan kolfite warri muluun kan maaltu kolfite hin miidhamne jedhanii gaafa gaafatan micayyoon waan takka hin taane jechuudha. Yeroo kana maaltu si kuffise ishii si darbee miti jedhanii gaafatan jechuudha. Yeroo kanatti lakki ishiin nan darbine ofuma kiyyaafan ishee duubarra garagaree yeroo yaabbadhutti saayikilii duubannaan deebi'ee jette. Osoo micayyoon tun duutee jiraatte yookaan immoo waa taatee jiraatte yookaan iddoon tokko cabee yookaan dubbachuu hin dandeenye ta'ee situ darbee situ ajjeese situ cabsi jedhanii anas immoo lubbuu koo achitti dabarsanii na kennu jechuudha. Egaa wanni kana siniin jedhee fi obboloota koo gizee gola madaamii hojjettan gizee mana daa'immanii hojjettan adaraa keessan dhugaan siniin jedha. Ijoollee sirritti eegaa qalbiidhaan eegaa. Ni sammuu kechan biziin godhinaa bilbila irratti biziin godhinaa maatii wajjin haasoftanii yookaan aariin tokko yoo isin aarse biziin godhinaa achitti illee madaamina yoo walitti buutan biziin godhina bakka sammuu kechan gaafa bizii ta'e daa'imman arabaa mana daa'imman arabaa hojjettu yoo ta'e rakkoo gurguddaan isin irra ga'uu danda'a. Daa'imman harkaan qalaqqalamtu kan waa fuutullee sababa namarraan geechi waan ta'eef isin immoo jiraachuuf jecha haadha teechaniif warroota biyya jiraniin jecha of eeggannoo biyya arabaatitti sirriitti taasisaa isiniin jechuun ana affeerraa obboleetti keessan waleetoo birraa jechuudha. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan gara maamila keessanii biraan naagaa isiniin jechuun jaaladhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u mana kana kaa guddisaa isiniin jedhaa. Ammallee mudannoo koo biyya arabaatiin walitti deebinaa isiniin jechuu jaaladhaa. Turtii